Ashamaa harka fuunee kabajamoo fi jaallatamoo daawwattootaaf hordoftoota keenya akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuuti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatiin nuuf ta'uu hin dagatina. Guyyaa har'aa qophii addaa torbanitti al tokko qopheessinee isin biraan geenyu qophii ijoolleetiin wal arginee jirra. Ijoolleen keessan barachaa bohaaraa dandeettii dubbii fi afaan isaanii akka guddifataniif qophii ijoollee torbanitti al tokko isiniif dhiyaatu kanarratti isaan akka affeertan jaalala guddaan isin gaafanna. Tole guyyaa har'aa wanti walii wajjin ilaallu akkaataa seera uumaa fi uumamaa walii wajjin ilaalla. Hamma dhuma qophii keenyaatti yoo nu wajjiniin turtan barnoota guddaa akka isin irraa argattan shakkii tokko illee hin qabnu. Hamma dhumaatti nu wajjin tura. Seera uumamaa jechuun toora ittiin waaqayyoo uumama uumee jechuudha. Isa waaqayyoo waanuma hojjete hundumaa in ilaalee kunoo innis baay'ee gaarii ture, galgallis ta'ee ganamnis ta'ee jedhedha. Uumamni uumamee hunduu gaarii fi waaqayyoo bareechee kan uumedha. Ijoollee, waaqayyo uumama kan inni uume guyyaa sanbataadha. Kanaaf sanbata guyyaa jalqabaa jenna. Ijoollee, waaqayyo guyyaa jalqabaa kanatti wantoota torba uumeera. Innis bishaan, ifa, dukkana, lafa, samii fi callabboo gadi fagoo uume. Waaqayyos ifa qofaan ifni haa ta'uu jedhee dubbate. Ifnis in ta'e. Warra kaan garuu yaaduun qofa isaan uume. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume. Ijoollee, waaqayyo guyyaa jalqabaatti bantii waaqaa yookaan samii kanaa fi lafa nuti irra jiraannu kana uume. Lafti bifa hin qabu, onaas ture. Callabboo gadi fagoo irra dukkanatu ture. Hafuurri waaqayyoos bishaan irra hin sosocho'aa ture. Ijoollee, lafti guyyaa jalqabaa uumamee duwwaas ture. Bifas hin qabu, onaas ture. Waan tokkoyyuu irra hin turre. Baay'ee ajaa'iba. Ijoollee, nama hin dhibu lafa nuti amma irra jiraannu kana waaqayyotu uume. Isa booda'oo waan maal fa'aa uumame isinitti fakkaata? Tilmaamaa. Ijoollee, egaa isa boodas waan waaqayyo uume walii wajjin ilaalla. Guyyuma jalqabaa kana waaqayyo ifni haa ta'uu jedhe. Ifnis in ta'e. Waaqayyo ifichi gaarii akka ta'e in arge. Ifichas dukkanichatti gargar hin baase. Waaqayyo ificha guyyaa, dukkanichas halkan jedhee hin moggaase. Galgalli ta'ee ganamnis ta'ee kun guyyaa tokkoffaadha. Ijoollee, hubattanii? Amma guyyaan ifa ta'eera. Halkan immoo dukkana ta'eera. Guyyaan yeroo itti hojjetan baratanidha. Halkan immoo yeroo itti boqonnu, hirriba rafnuu fi guyyaa itti aanuuf qophoofnudha. Ijoollee, hojiin waaqayyoo namatti hin tolu. Nama ajaa'iba. Ijoollee, waaqayyo guyyaa lammaffaatoo maal uume? Ijoollee, waaqayyo gaafa guyyaa lammaffaa jechuunis gaafa dafinoo yookiin hojja duree samii lafatti gargar baase. Bishaanis toora mataasaa qabatee akka yaa'u godhe. Samii jechuun isa nuti asii ol ilaalluu fi bifa bareedaa qabudha. Galgallis ta'ee ganamnis ta'ee kun guyyaa lammaffaa ture. Guyyaa sadaffaatti maaltu uumame? Galgallis in ta'ee ganamnis in ta'e. Waaqayyoo bishaanonni bantii waaqaa kana gadi jiran iddoo tokkotti walitti haa qabaman. Lafti inni bishaan irra hin ciifne haa mul'atu jedhe. Akkasumas in ta'e. Waaqayyo iddoo bishaan irra hin ciifne sana lafa
bishaanota walitti qabaman sanammoo galaana jedhee moggaase. Kunis gaarii akka ta'een arge. Waaqayyo bishaanonni bantii waaqaa kana gadi jiran iddoo tokkotti walitti haa qabaman. Lafti inni bishaan irra hin ciifne haa mul'atu jedhe. Akkasumas in ta'e. Amma immoo Waaqayyo lafti biqilaa baasu dhaabaan akka qomoosaatti sanyii haa godhatu. Mukeetiin iji kennanii iji isaanii immoo sanyii of keessaa qaban adduma addaan akka qomoo isaaniitti lafa irratti haa argamanii jedhe. Innis akkasumaan ta'e. Lafti biqilaa dhaaba sanyii godhatu akka qomoo qomoosaatti mukeetii ija kennanii iji isaanii immoo sanyii of keessaa qaban adduma addaan akka qomoo qomoo isaaniitti in baase. Kunis gaarii akka ta'e Waaqayyoon arge. Waaqayyo guyyaa sadaffaatti lafa bishaanis iddoo itti godhe. Biqiloota ija godhatan uume. Isaanis warreen akka muuzii, avokaadoo, burtukaana, maangoo fi biqiloota ija godhatan hedduu ta'e jechuudhaan uume. Galgallis ta'ee ganamnis ta'ee kun guyyaa sadaffaadha. Ijoollee, Waaqayyo guyyaa arfaffaatti maal akka uume tilmaamtaniittu? Guyyaa kanattis wantoonni addunyaa kana halkanii fi guyyaa akka gargar baasaniif ibsoota gurguddoo lama uume. Isaan guyyaa akka sirrii nuuf ifuuf halkan immoo akka ifa guyyaa ture hir'atuuf urjiiwwan xixiqqoo samiirra kaa'e. Waan ajaa'ibaati. Akkasumas Waaqayyo guyyaa fi halkan gargar baasuuf bantii waaqaatti ibsoonni haa jiraatan. Isaan milikkitoota buusaan waggaa guyyoonni waggoonni ittiin beekaman haa ta'an. Isaan ibsoota bantii waaqaati. Lafa irratti ifa kennan haa ta'an jedhe. Innis akkasumaan ta'e. Waaqayyo ibsoota gurguddoota lama tolche. Inni caalu guyyaa, inni isarra xinnaatu immoo halkan aaboo akka godhatan godhe. Urjoota sin tolche. Waaqayyo akka isaan lafa irratti ibsaniif bantii waaqaatti isaaniin kaa'e. Guyyaa fi halkan aaboo akka isaan qabaataniif ifaaf dukkanas akka isaan gargar baasaniif inni achi isaaniin kaa'e. Kunis gaarii akka ta'ee Waaqayyo in arge. Galgallis ta'ee ganamnis ta'ee kun guyyaa afuraffaadha. Ijoollee, guyyaa afur keessatti Waaqayyo wantoota baay'ee akka uume ilaalleerra. Guyyoonni hafan guyyoota lama qofaatu hafe kana booda. Maal fa'aa waan uume isinitti fakkaata? Walumaan itti fufnee ilaallaa nu wajjinii tura. Guyyaa shanaffaa. Waaqayyo gaafa guyyaa shanaffaa simbirrootaa fi allaattiiwwan akkasumas warreen lafarra munyuuqanii fi bishaan keessa jiraatan uume. Waaqayyo bishaanonni tuuta lubbuu qabaatanii munyuuqaniin haa guutan. Simbirri allaattiinis bantii waaqaa jala lafa irraa haa balali'an jedhe. Waaqayyo yommus bineensota gurguddaa warra akka jawwee galaanaa uumama lubbuu qaban bishaan keessa munyuuqan hundumaa akka qomoo qomoo isaaniitti, warra baallee qabanis akka qomoo qomoo isaaniitti in uume. Kunis gaarii akka ta'e Waaqayyoon arge. Waaqayyo horaa baay'adhaa, bishaanota galaanaas guutaa, simbirroonni allaattonnis lafa irratti haa baay'atan jedhee isaaniin eebbise. Galgallis ta'ee ganamnis ta'ee kun guyyaa shanaffaadha. Guyyaa ja'affaatti maaltu uumame? Ijoollee, amma guyyaa dhumaarra geenyee jirra. Waaqayyo maal uume laata? Mee tilmaamaa? Maal tilmaamtani? Maaltu uumamee jettanii yaaddani? Itti fufnee wajjin ilaalla. Ijoollee,
nama jettanii yoo jiraattan argattanii jirtu. Guyyaa ja'affaatti Waaqayyo nama uume. Eeyyeen argattaniittu. Waaqayyo guyyaa ja'affaatti nama uume. Maaliif guyyaa dhumaarratti nama uume isinitti fakkaata? Wantoota namaaf barbaachisanii fi namni itti fayyadamu hundumaa Waaqayyo waan hundumaa dursee waan beeku namaaf waan barbaachisu hojjetee eege. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume. Akka bifa Waaqayyootti isa uume. Dhiiraa fi dubartii isaan uume. Egaa amma namni ka uumameef uumama jiran kana hundumaa irratti aaboo akka qabaataniifidha. Kana booddee Waaqayyo koottaa akka bifaa fi fakkeenyaatti akka fakkaattii keenyaattis nama hin uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafarraa hundumaa munyuuqan lafa irra munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa qabaatan jedhe. Ijoollee, seera uumamaa fi seenaan uumamaa kana fakkaata ture. Guyyaa biraa immoo seenaa bareedaa Waaqayyo godhee kan biraan haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Torban eebbifamaa qabaadhaa. Ifa keessan jiraadha, ifa jireenyi koo.